Egaa akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii chaayinaalee Oromoo istuudantii ga'aarraas irra deebuudhaan barnoota keenya ji'oogiraafii kutaa 9ffaa yuunitii 7ffaa paartii jalqabaa irraa waliin ilaaluuf dhufnee jirra. Hanga xumura sagantaatti nu faana bu'aa affeerraa keenya gamanumaan gaa viidiyoo laayik share gochuu hin dagatinaa isiniin jecha warreen maatii chaayinaalee keenyaatiif haaraa taatan chaayinaalee keenyatti dabalamuudhaan barnoota keessan guutummaan guutuutti asirraa argachuu dandeessiniin jecha warreen ammoo maatii chaayinaalee keenyaatti hin dabalamin barnoonni kallattiidhaan isin bira hin ga'u waan taateef saabskraayib yoo gootanii notifikashin beelii mallattoo bilbilaa yoo xooytan directly barumsi isin bira gaawaan taateef kanaaf gartee kallattiidhaan akka isin bira goru barbaadan maatii chaayinaalee keenyatti dabalamuudha. Yaada keessan koomentii irratti akkuma amma duraas naaf barreessaa jirtan thank you ammallee isiniin jaalladha galatoomaadha ammas yaada keessan naaf barreessaa isiniin jecha har'a ammoo yuunitii 7ffaa gartee the contemporary geographic issues and the public concern in the Ethiopian kan jiru kana bal'inaan waliin laallaa jechuudha. Contemporary the problem of the issues is currently today Ethiopians within the increasement number of populations within the contact or relationship between the environment and the number of peoples kan jiru jechuudha. As keessatti wantoota bal'oo yookaan gartee hariiroo yookaan rakkoowwan issue yookaan dhimmoota yookaan contemporary period of times yookaan at the current time kan jennu yookaan yeroo ammaan tana dhiibbaa gartee rakkoo natural resource irratti godhamaa jiru Itoophiyaa keessatti kan laallu waliin ta'a jechuudha. Kanaaf gartee viidiyoo like hadaraa tanii isin dhaammadhu jechuudha. Namni viidiyoo tana arke hundi jechuudha. Kanaaf na bira dhaabbadha jechuudha. Kanaaf gartee yuunitii kanarratti kana laallaa jechuudha. Natural resource and the degradations yookaan natural resource jechuun qabeenya uumamaatii fi degraded ta'uu yookaan hirdhachuu yookaan gartee qabeenyi uumamaa manca'uu jechuudha. Kana jechuun degraded natural resource kan jennuun degradations of the water, degradations of soil, degradations of mineral, degradations of forest, degradations and the meaning yookaan gartee albuudonni adda addaa badu kan degraded yookaan area all of the natural resource is degraded yogguuneef gartee qabeenyi hundinuu hirdhate yookaan gartee bade yookaan mancaafame jechuudha due to the natures and due to the man being yookaan gartee ilma namaatiin yookaan gartee naannoo haala gartee nature-dhaatiin ta'uu danda'a is most especially the action of the man being yookaan gartee haala ilmi namaa godhuun irra caalaan isaa kan baduu danda'udha jechuudha qabeenyi uumama jechuudha. Kanaaf gartee amma kana waliin laalaa jechuudha. Qabeenyi uumamaa akkamitti degraded ta'a kan jiru jechuudha. You remember that is the unit 3 is learning about the nature's resources base of the Ethiopia. Qabeenya yookaan resourceewwan Itoophiyaadhaa barattee jirta unity 3ffaa keessatti. In this unity kana keessatti going to study barachaa deemta about the degraded yookaan hir'ina yookaan badinsa naannoo uumamaadhaa jechuudha. Conservations of measurement combat zemii gartee wantoota isaanii wajjin gartee wal qabatan akkaataa isaan ittiin gartee conserve goonus jechuudha. Soil yaalaallu the first is soil is one of the natural resources that is degraded by due to the result of the man being and nature karaa uumamaatii fi karaa gartee uumamaatii fi karaa ilma namaatiinis baduu danda'a yookaan qabeenya biyyeedha jechuudha. Soil is degraded refers to the change it is the state of the soil due to the increasing erosion gartee and the lynching and the both process dha. Soil in degraded ta'uun yookaan refers to change jijjiirama kan nu argisiisudha jechuudha. Soil due to the increasing erosion sababaa yookaan gartee ida'insa yookaan gartee dhiqama yookaan erosion yogguuneef jennu galaanaan dhiqamuu yookaan gartee biyyeeti jechuudha. In the launching both processidhaan karaa gartee lama yookaan both process lamaan ta'uu danda'a. Among the other erosions is by running ilaala karaa isaan keessaa tokko maali running wateridha. Karaa bishaanii is the most serious problems of the Ethiopian arraan tana gartee soil yookaan biyyeen Itoophiyaadha. The problems today the current temporary of the Ethiopian soil yoo jenne amma biyya Itoophiyaa tan arraa irratti maali yookaan current problemin rakkoon jiru yoo jenne maali erosionidha jechuudha. Kanaaf erosion is a term of the giving the process of the wearing away from the soil natural gases and the running waters winds ice move wave actions and the corrosions and the transportations for eroded particles some of the other locations where is disposably deposit as the sediment ya kana jechuun bar erosioning yookaan termin erosion jiru termi yookaan dhiqama jiru kun wanni inni nu garsiisu process yookaan adeemsa of the wearing away of the soil nature adeemsa biyyeen uumamaatti itti baduu dandeessu jechuudha. Running water bishaaniin itti baduu dandeessu windiidhaan itti baduu dandeessu bubbeedhaan ice cabbiidhaan waveidhaan sea action yookaan gartee wave oguuniif jennu jechuudha. Humnoota galaana yookaan gartee galaana oguuniif jennu galaana taa'u jechuudha. Ozoonii fi kadeemu fluidii ozoon taane fluidiin ka dhangala'u kanaa miti ka taa'u gartee siidhaan garboota gurguddoodhaan dhiibbaa irra geessuun gartee fi corrosionidhaan uumamuu dandeessi biyyeen karaa kanaan dhiqamuu dandeessi.
dandeessi, is transport ta'uu dandeessi, irroo diddiqamtee particularly in the some other location bikka biraa dhaquu dandeessi, other location bikka takka irraa bikka biraa dhiqamtee jechuudha. Ichitti maal taate deposit sedimentii ichitti oomtii jechuudha. Kanaaf kuusaa adda addaa oomtii jechuudha. Soil erosion is a natural process that is a remove soils from the land. Soil erosion jechuun dhiqama biyyee jechuun adeemsa biyyeen uumamaa remove itti taatu jechuudha. Eessarraa from the land lafarraa jechuudha. However, human actions is frequently aggressive in this process. Ilmi namaa baay'ee as keessatti soiliin akka dhiqamtutti biyyeen akka dhiqamtutti gumaacha guddaa ilma namaatu godha. Kanaaf factors that is as related yookaan gartee dhimmoonni yookaan gartee faktoroonni wantoonni dhiibbaa godhan as related akka saffisiistu biyyeen irroojiniin yookaan dhiqamsi biyyeedha akka saffisiisu yookaan akka biyyeen saffisaan dhiqamtu Itoophiyaa keessatti wanti godhuu danda'an be divided into two gartee bikka lamatti addaan qonna naachuraaliidhaa fi karaa uumamaatii fi karaa ilma namaatiin gartee biyyeen dhiqamuu dandeessi Itoophiyaa keessatti jennee involve the combinations of the wal fudhannaa yookaan natural factoryidha steepness yookaan lafti gartee steep ta'uun dhaabbataa ta'uun jechuudha teessumtis gaarreen ta'uun topograafii ta'uun ollooti ta'uun ififuu dhiqamaaf gartee akka uumamaattu baay'eedhaaf mijattuudha. Kanaafuu topograaf taatee uumamaa yoon ifi uumamte lafti takka istiippii taatee lafti slopinsiidhaa yoon ifi uumamte dhiqamaaf baay'ee mijattuudha. Intensive durations of the seasonal rainfalliidhaaf yookaan gartee seasonal yookaan waqtiiwwan roobaa irratti hundaa'uudhaan soil type hamma biyyee gartee akkaataa biyyeen sun dhiqaminaaf tafirraa ittistu moo dhiqama firraa ittifne salphatti haramtu moo biyyee gartee salphatti hin haramne biyyee gartee akkasitti tanaafu soil type irrattis akkaataa uumama biyyeettis yookaan karaa uumamaatiin biyyeen sun akka dhiqamtuuf akka hin dhiqamneef gumaacha guddaa godhuu danda'a jechuudha. For example akkasumatti texture adda addaa terrorist in the rivers in rivers during the summers and the vegetation cover irratti akkasumatti river irratti hamma galaanni deemuu fi akkasumatti laggeen deeman akkasumatti gartee haala galaanni sun itti deemu galaanni sun gartee sirrii yookaan sleep gartee sloping isaa akkami dhaabbataadha moo akkami jechuudha. Conservations akkaataa ammas conservations of vegetation cover guuniif jennu naturalidhaan yookaan iddoo takka biqiltuun haguugdee argamti biqiltuun sun gartee dhiqama ittisuu dandeessu moo ta'ii dhiqama ittisuu hin dandeenye biqiltuu hidda gurguddaa ruutiiwwan gartee gurguddaa qabanii moo kan xixiqqaa qabanii san irratti hundaa'uudhaan vegetation coveriinis gumaacha guddaa qabanii jechuudha naturally keessatti jechuudha. Karaa ilma namaatiin yogguun ilaalle one of the most is that is the influence of the natural environment ilma namaatiin namni wanti dhiibbaa godhu qabeenya uumamaa guutummaan guuturratti nama ilma namaati jechuudha. Kanaaf here are some of the many ways of the which people have been contributed to the erosion of the land that is the deep. Kanaaf gartee ilmi namaa gumaacha hedduu qaba yookaan gartee dhiqamaa fi badinsa biyyeetii fi akkasumatti gartee qabeenya uumamaa birootirlee irratti deforestation yookaan gartee maal jechuudha deforest mukkeen ciruu jechuudha. Kun garaa gabaaba mukkeen ciruu most of the highland of the Ethiopians where the once is covered by the forest irra caalaan gartee lafoota ol ka'oo yookaan highland Itoophiyaadha mukkeeniin haguugamee jira. Therefore the proved habitat is for animals livelihoods and humans. They also afford of the watersheds and protections of the prevent soil erosion is mitigating climate change daje kanachuun therefore factors of the proven factoronni yookaan wantoonni dhiibbaa godhuu danda'an habitat yookaan gartee iddoo jireenya yookaan animaalii bineensota akkasuma livelihoods of the humans iddoo jireenya ilma namaa they also offer watershed and protections is prevent soil erosion kan ittisanidha jechuudha. Is mitigation climate qilleensi bareedaan akka jiraatuuf kan godhanidha. Iddoo jireenya ilma namaa, iddoo jireenya biqiltoota water projectidha. Water protectionidhaaf eegumsa bishaaniitiif biqiltoonni gartee Highland Itoophiyaa irra jiran kun prevent soil biyyee ittisuudhaaf akka biyyeen hin dhiqamne ittisuudhaaf qilleensi bareedaan akka jiraatuuf gumaacha guddaa godhanii jiran. Deforestation is progress gartee maaliif kanaaf kanarraa godhan ammoo gartee fooyya'insa qabu kun deforestationiin kun fooyya'aa dhufu jira. Amma rapidly saffisaan Itoophiyaa sababa maalirraa kan ka'e main cause of the heatness of the erosion gartee sababa gartee namoonni baay'ataniitiin sababa gartee deforestationiin kun maal fidu jira jechuudha. Amma mukkeen kun fooyya'aa dhufuun rapidly mukkeen kana deforest godhaa dhufuun mukkeen qilleensa bareedaa fi iddoo jireenyaatii fi iddoo gartee qilleensi gaariin jiraatu tan godhee jiru Itoophiyaa Highlandii keessatti amma immoo ciraminsi isaanii rapidly saffisaan itti fufee dhufee jira. Become one of the main cause of the maaliif haastinit saffisaan gartee irroojiniin akka yookaan dhiqaminsi biyyeedhaa mudatu kan taasisedha jechuudha. Overgrazingin akkas jechuudha. Kana jechuudha. Overgrazing jechuun is
rearing yookaan horii eeggachuudha jechuudha. Humnaa ol horii dheechisu jechuudha. Over guniif jennee irra dabarsinee jechuudha. Hanga silaa lafti sun barbaadu caala lafa san irra dheechisu jechuudha. Over grazing keeping tokko many to livestock eeguudha. Horii hedduu eeguudha. Especially one unity tokko irratti lafa xiqqaa yookaan lafa small special unity lafa xiqqaa gartee unity xiqqaa qabu irratti horii humna isaatii ol irratti dheechisuun kanaafuu dhiqamsa biyyee fide. Most of the areas used as pastoralist activities are the overgrazed because too many animals have been kept there relatively to the grass. Most of the area used as pastoralist irra caala warreen gartee overgrazing kana dhiibbaa irra godhan warreen gartee pastoralistota yookaan warreen horii eeggatotu kana are the overgrazing because maalirraa kan ka'an jechuudha. Too many animals have been kept to the relative horii hedduudha eeggatan yookaan gartee bineeldoota hedduudha eeggatan eessarratti jechuudha lafa xiqqoo taate irratti jechuudha relative to their grass lafa margaa irratti horii hedduu dheechisuun sun overgrazing yookaan gartee dheedichi humnaa olii lafa akka ifiifuu mancaasu beekuu qabnaa jechuudha. The livestock is destroyed the vegetation faster than in the repletion itself gartee ozoonii fi bikka if hin buufne repletion akka bikka if buusuu hin dandeenyetti guutummaan guututti irraa dheedichiisanii hidda isaanii hunda hiddoota margaata adda addaa hunda horiin eeguu hotteen irra deeme cicciree fita lafti sun galaanaan salphatti dhiqamuu dandeessi. When the vegetation is destroyed oguu vegetation bade the land is laid to bear in the bay for the vulnerable saaxilamtuu taati maaliif bishaaniin saaxilamtuu taati ogguunii fi biqiltuun takka gartee lafarraa marga horii dheedichaa irratti hedduu dheechifnee finne booda marga san irraa dheechifnee takka mukkeen xixiqqoo hundarraa dheechifnee finne booda lafti sun gartee isin akka vulnerable to erosion saaxilamtuu akka galaanaaf taatu yookaan dhiqamaaf taatu godha. Ammoo gizee domestic animals keessaa beekamaan gartee yookaan horii nuti eeggannu keessaa gootis re'ee are the particularly damaging baay'ee muka dheeddi mukarratti baay'ee yookaan re'ee humnaa olii yoo dhiifne mukkeen itti jiran guutuu dheeddee fitti. Kanaaf gartee isiin baay'ee rakkoo fiddii jechuudha dhiqamaaf baay'ee ta'uutti. This is destroyed to all kind of the part of the areas of vegetations including rootii yookaan hiddoota isaa hunda baay'ee akka inni gadoo gartee lafan qabanne lafa keessatti balleessuudhaan baay'ee akka lafti sun dhiqamaaf saaxilamtu godha. Bad cultivations of the practice kan jechuudha. Baaldi gugguuniif jennu qonna yookaan haala mijjata haala sirrii hin ta'in jechuudha. Bakka akkuma garreetti lafa ozoonii fi meetiidhaan yookaan gartee akkamitti lafti sun dhiqamarraa baraaramuu dandeessee osoo hin jenne akkuma garreetti lafa osoo horii irra dheechisuu yookaan horii qotuun jechuudha. Qotuun bad cultivation misoomsuun akka hin taanetti misoomsuun ifiifuu dhiqamaa fi yookaan badiinsa naannootiif gumaacha guddaa godha. Bad cultivation practice also the speed of the erosion by making of the soil vulnerable the natural forces that is we have just is describing few lies above jennaan jechuudha. Gartee bad cultivation in qonniti badaan yookaan malli qonnaa badaan So, also speeds up the erosion. Saffisaan akka dhiqamtu galaanni akka biyyee dhiqu making of the soil vulnerable biyyeen akka saaxilamtuu taatu dhukkuba biyyeen akka maaliif jechuudha. Natural force dhaaf humnoota gartee uumamaatiin that we have the just describe kan armaan olii ilaalle kana hundaaf yoonii fi qonna gartee akka hin taanetti gartee irraan gadee hunda qonne ozoonii fi dalgan qonne bad cultivation qonna gartee mijataa ta'e qonna gartee shifting ozoon godha akkumatti osoo akkuma garee yoo qonne dhiqama biyyeetiif gumaacha guddaa qaba. Overcropping gifaa jira bad cultivation jalatti ilaala. Humnaa ol qotu akkuma lafa takka irratti baay'inaan jechuudha. Planting dhaabuudha area to residence area takka irratti mukkeen baay'inaan gartee wanta qonnu san baay'inaan irra qotuudha jechuudha. This is approach malli kun farming uses up the soil is nutrient akka dhumu godha. Inni kun maal godha? Soil nutrient lafa al takka humna siitii ol irra qotte nutrient yookaan albuunni lafa san keessa jiru baay'een isaa dhumataa deema. Faster saffisaan the natural process of the replenishing ozoonii fi akka adeemsa uumamaatiin bakka if hin buufne akka dhabamu godha. Destroyed land fertility gabbinni biyyeedha fertiliin biyyeedha akka dhabamu godha. Over cultivations jechuun ammas humnaa ol misoomsuudha kunis. This is one of the stealing to land is every years waa lafa takka irratti gartee waggaadhaan qotuu jechuudha. Lafa takka irratti jechuudha. For example fakkeenyaaf in order to the keep up with the increasing food requirement maal barbaachisummaa gartee waggaadhaan akka gaariitti lafa takka ozoonii fi cultivationii san isii irraan jijjiirre qotuudha. Inni kun ammoo fakkeenyaaf maal fide jechuudha. Sooranni ogguunii fi dabale jechuudha. Kept to the order to the increasement sababaa gartee fedhii nyaataa yookaan barbaachisummaa nyaataa dabaluu irraa kan ka'e jechuudha. Uummata keessatti over cultivate godhuun argama yookaan humnaa ol
irratti misoomsuun jechuudha. To the frequently tilling can remove godha jechuudha. Niwuturantii akkuma kaanitti kunis soilii keessaa ozoonii fi adeemsa uumamaatiin replace bikka if hin buufne biyyee keessatti albuudonni akka dhabaman kan godhudha jechuudha. Albuudonni biyyee keessaa akka dhabaman kan godhudha jechuudha. Kanaaf slash and burn is kan jennuun jechuudha. Bakka mummuruudhaa fi gubuu jechuudha. Mummuruu fi mukkeen murree yookaan gartee sababa expansion of the farming lands the increasement number of population yookaan lakkoofsi baay'ina uummataa dabaluun expansion farming of land lafti gartee akka babal'attu lafti qonnaa akka lafa qonnaa babal'ifachuuf jecha slash and burn yookaan gartee muruu fi akkasumatti gartee gubuu jechuudha. Muruu fi gubuu with such as practice the people is slash godhan cut imuran downs and the ding up is mukkeen tokko muruudha jechuudha. All or most of the area vegetations and then burn eegana gubuudha the result jechuudha. Mukkeen murame san gubuudha. In farming this is a practice sometimes is used to the practical farming keessatti adeemsa qonnaa keessatti adeemsi kun kan argamu yoo ta'u sometimes used periodically itti fayyadaman yeroodhaaf gartee to the spirit and area before the living it to life follow regiment in the nutrient kan godhu godhuudha jechuudha. Kanaaf gartee inni kun gartee haala gartee yeroodhaaf sometimes used to the periodically yeroodhaaf itti fayyadaman to the strip area before the living it to life follow gartee regime yookaan gartee nutrient argachuudhaaf yookaan albuudota argachuudhaaf jechuudha yookaan gartee bu'aa yookaan biqiltoota guddisuu argachuudhaaf. However, since the soil is now bare and therefore is an uptrek yookaan gartee protected yookaan protected akka gartee hin eegamne jechuudha. Unprotected the land is vulnerably akka saaxilamtu unprotected akka eegumsa argane to the force of the erosion humnaan gartee akka gartee lafti gartee force yookaan humna dhiqama humna galaanaa yookaan humna gartee dhiqamaa akka firraa ittisuu hin dandeenyeef unprotect akka ittisuu hin dandeenye lafti akka saaxilamtuu taatuuf gumaacha godhaa jechuudha. Mukaa cicceranii lafarraa gubuun jechuudha. Slash and burn yookaan ciroo fi gubuun kun techniques are also used to the clear mulal lafa mukkeen qulqulleessuudha. Forest land lafa bosona qabdurra mukkeen qulqulleessuudha. In order to the proper fooyyeessuudhaaf maal qonna fooyyaa argachuudhaaf jechuudha lafa babal'ifachuudha. But the unwittingly exposure inni kun baay'ee kan saaxiluudha biyyee maaliif jechuudha soil erosionidhaaf biyyee dhiqamaaf kan saaxiluudha jechuudha haalli kun jechuudha. Kanaaf in Ethiopians is in 1.9 billion tons of the top soils are the washed away from the highlands of every year. Biyyeen Itoophiyaa keessatti biyyeen biiliyeena takka tuqaa sagal toonii jechuudha. Kintaalli yookaan biiliyeenni takka tuqaa sagal waggatti ni dhiqamaa jechuudha. Itoophiyaa keessaa karaa laggee yookaan lafa lawlaandii biyyoota ollaatti deemanii jechuudha. River Abbaay along the Kerit laal biyyeena Abbaay baadhatu meeqa jechuudha miiliyoona yookaan gartee sadii yookaan hanga afurii miliyoon yookaan gartee cubic metrii waan tooniiwwan miliyoona 300 hanga miliyoona 400 deeme soilii tana deema. Kanaaf gartee layina keenya akkas keessa hin deemne jennee irratti gartee biyya teenya fuudhee asii biyyoota irraan gadii yaa gadi biyyoota akka Gibxii, Suudaanii fi gartee kanneen geessee achitti isaan akka fayyadaman taasisa. Kanaaf waggatti ooguniif biyyeen gana fuudhee waggoota meeqatti biyya fuudhu jira jechuudha. Biyyee hangan takka fuudhee deemu jira jechuudha. Those loss of the top soils has been estimated as cost billions. Isa kana bikkatti deebisuudhaaf biliyoonota yookaan birrii biliyoonota Itoophiyaa meeqaatama gaafataa jira biyyee tana bikkatti deebisuudhaaf. Since the top soils is producing rates of the slowly is top soils is essentially is irreplaceable. Irreplaceable bikkatti hin deebi'u jechuudha. Biyyeen kun yoo bikka deebisnellee biliyoona meeqatti dhangalaasne yoo bikka deebisnellee akka rabbiin duraan uume yookaan akka haala uumamaa sanitti bikkatti deebisuun hin danda'amu. Is irreplaceably in the nature akka uumamaatti bikka deebi'uu hin danda'u jechuudha. Kanatti aansuudhaan ammoo kan jiru conservation of the measurement of the combat of the soil erosion wantoota yookaan ulaagaawwan yookaan haalawwan meetidii nu barbaachisan maal baduudhaaf yookaan tooftaawwan nu barbaachisan akkaataa biyyee teenya ittiin ittisnu yookaan dhiqamtee biyyeen akka gartee nurraa hin deemneef wantoota nuti godhuu qabnu kan armaan gaditti kaayaman isaan kana jechuudha. Here is some conservation eeguudha yookaan measurement of the recommended minimizing xiqqeessuudha jechuudha soil erosion Itoophiyaa keessatti akka hin argamneef
yookaan akka biyyeen guutummaan guutuun nurraa hin dhiqamneef wantoota kana godhuu qabna. Maal fa'aadha? Reforestii biqiltuu dhaabuu qabna. Is planting dhaabuu qabna of trees on land of the provincial forest of the but from the with the trees have been removed. Gartee bikka mukkeen irraa gartee reforestii godhuu qabna jechuudha. Irra deebisnee irra dhaabuu qabna. Bikka mukkeen gartee irraa ciraman irraa gartee deebisnee dhaabuudhaan akka galaanni xiqqaatu yookaan irroojinii yookaan dhiqamanni akka xiqqaatu godhuu dandeenya. Afforestii godhuu dandeenya. Ammas reforest planting land is not farmily cover bikka duraanuu gartee biqiltuun irra hin jirre gartee ichirra dhaabuudha. Within the two trees make of the forest commercially haa ta'u tajaajila gartee daldalaatiif irraa gartee murtee akkasitti itti fayyadamuudhaaf haa ta'u inni purpose bu'aa biraatiif haa ta'u lafa gartee mukkeen duraan irra hin jirre afforest goonee dhaabuu jechuudha. Kanaaf inni kunis irroojini to'ataa jechuudha. Dhiqama jechuudha. In involves to building maal ijaaruudha levelii yookaan tarreessingi kan jennuun kun bar damii yookaan hidha ijaaruudha bara akka gartee galaanni karaa galaanaa irratti akka galaanni gartee biyyee dhiqee hin kunneeniif jechuudha. Is right of the angles of the slope to the retain tursiisuudhaaf jechuudha. Waters of reducing xiqqeessuudhaaf ammauntii bishaan dhiqamanii deemanii san humna saffisa inni deemu sun xiqqeessuudhaaf hidha akka dura jajjaaru jechuudha. Karaa inni deemuun irratti inni kunis karaa irroojinii keessatti taqqasnu tokko barattoota kiyya jechuudha. Kanaaf gartee strip cultivation jira ammas. Strip cultivation is a planting different crops midhaan adda addaa qotuudha. Is alternative stripping retains water irroojinii watariidhaa fi bishaan tursiisuudhaa fi soiliin akka turtuudhaaf midhaan gosa adda addaa qoqqotuudha ardachiirra jechuudha. Kunis mala ittiin itti funu keessa controlling livestock population uummata gartee horii lafarratti akkuma gadhiisee lafa xiqqoo irratti horii hedduu irra boodisan to'achuu qabna. Control godhuu qabna. Akkasumatti gartee maal godhu intercropping jechuun kunis is a practice of the growing adeemsa yookaan practice yookaan ittiin guddifnudha. Two or more crops on the same of the field that is land is not exposed lafti gartee akka gartee wantaaf saaxilamtuu hin taaneef dhiqamaaf saaxilamtuu hin taaneef grow godhudha. Practice godhudha growing guddisuudha. Two or more lamaa fi lamaa ol midhaan lamaa fi lamaa ol lafa takka irratti qotuu jechuudha. Kanaaf gartee akka lafti hin dhiqamne kan godhudha. Controlling the contour apply gartee contour applying kan jedhamu is applying is cross slope gartee kan slope qaxxaamura akkana ijaaruudha. Rather than up and down akka olii fi gad osoo hin taane jechuudha. Kanaaf them is the create of the barrier gartee round ofii gartee galaanaa kan xiqqeessu jechuudha. Laal ozoonii fi gartee gadiif ol hin taane akkana laal kun sarara ni mul'ata kitaaba irratti keessan irratti akkana dalgatti akka ijaaruudha jechuudha. Galaanni as keessatti akka koofamu yookaan gartee dhiqaminsi akka xiqqaatuuf jechuudha. Ozoonii fi gadiif aappii fi daawunii osoo hin taane jechuudha. Inni kunis gumaacha galaana xiqqeessu yookaan irroojiniin biyyeen akka hin dhiqamneef gartee kan nu gargaarudha. Developing improving fooyyeessuudha. Grass types of that is can feed of the more livestock gartee develop godhudha. Guddisuudha. Improving fooyyeessuudha. Grass type yookaan margariisummaa yookaan gartee horiin bikka itti dheechifaman yookaan beeladoonni bikka itti dheechifaman san improve goonee fooyyeessuu fi qabna malee bikka takka irratti gadhiisnee akkumatti eeguu hin qabnu jechuudha. Inni sun lafa balleessa waan taateef jechuudha. Is the property of the constructions of the track ijaaruudha qabna. Ruutiiwwan adda addaa drainage karaa galaanni deemuu irratti and the not wash them easily salphatti akka dhiqamtee biyyeen hin deemneef karaa san irratti properii yookaan gartee construction adda addaa damiiwwan adda addaa hidha adda addaa ijaaruu qabna. Hammatti aanus construction dha kunis is check damii hidha kunis hidha gartee karaa yookaan gartee bikka galaanni itti guddatutti ijaaramudha jechuudha. Check damiidha. Hidha ijaarsa yookaan gartee ittisa irroojinii yookaan galaana xiqqeessuu yookaan dhiqaminsa xiqqeessuuti jechuudha. In styling is the shelter belt kaa'uudha qabna. Ammas shelter belt jechuun biqiltuu dhaabuudha jechuudha. And the wind barking of the air and the semi arid area keessatti naannoowwan gartee eeridii taate gammoojjii taatee fi semi arid tan taateedha keessatti walakkaansi gammoojjii taate yookaan karaa gammoojjii dhiyaattu keessatti shelter belt karaawwan bubbeen itti bubbisan laal is wind breaks karaa bubbeen itti bubbiftu karaawwan directionii bubbeen qilleensa biyya itti hartu san irratti biqiltuu dhaabuudhaan bubbee san ittisuu qabna jechuudha. Kunis karaa irroojinii ittiin xiqqeessinu keessaa isa tokkodha jechuudha. Soil is a renewable resource dha. Biyyeen bar qabeenya haaromfamuu danda'u. Can be replenished identifiably applying to proportions of the measurement. Gartee kanaafuu conservationii godhuu qabna. Also some of those is measurement gartee numerosely is
experienceif akka taatuuf gartee haalli biyyeedha akka gartee renewable taateedhaa fi isin resourceidha kan qabeenya gartee haaromfamuu danda'u kan replace ta'uu danda'u fi identity applying kan gartee proportion measurement isaa irratti yookaan hoggansa isaa irratti maal godhuu qabna jechuudha conserve eegumsa godhuu fi qabna ta'ullee garuu immoo measurement isaa kun yeroo baay'ee kan gartee haala gartee namatti ulfaatu jechuudha. Haala gartee expensively haala biyyee kana dafnee biyyee dhiqamte bikka deebisuu hin dandeenyu jechuudha. Bikka deebitu soil renewable resource dha qabeenya haaromfamaadha. Haa jennuuni malee qabeenya haaromfamaa kana yeroo dheeraa nu furachuu danda'a jechuudha. Kanaaf conservation is a wise use of the resource. Isa kana conserve godhuu qabna, eeguu qabna. Wise salpha ilaal wise jechuun biltiidhaan yookaan aqliidhaan itti fayyadamuu qabna qabeenya kana akka hin bannetti in the best of the possible ways that is a great long term yeroo dheeraaf benefitii bu'aa akka fiduuf realize socio economics yookaan gartee haala hawaasummaadha diinagdee fi hawaasa biyyattii yookaan society guddisuudhaaf jechuudha haala yeroo dheeraa irratti isa kana maal godhuu qabna wise use haala gartee sirrii yookaan haala barnoota qabuun itti fayyadamuu qabna jechuudha haala barnoota qabuun itti fayyadamuu qabna kanatti aansuun kan jiru immoo the vegetation kan jiru jechuudha one of the vital evidence yookaan ragartee one of the vital baay'ee barbaachisaa evidence yookaan ragaawwan gartee prevailing kan natural uumamaa keessaa baay'ee barbaachisaadha yookaan degradations in Itoophiyaa keessatti growing deforestation baay'ee kan gartee Itoophiyaa keessatti haalli barbaachisaa kan ta'ee fi barbaachisummaa kan qabu kun qabeenyi gartee biqiltootaa kun baay'ee Itoophiyaa keessatti guddatee dhufee jira jechuudha degraadatee jira jechuudha Itoophiyaa keessatti growing deforestation guddatee dhufee jira jechuudha mukkeen ciruun itti fayyadamaan akka gaariitti maalirraa the major cause of the deforestation maaliif Itoophiyaa keessatti guddate deforestation yookaan mukkeen ciruun kan jiruuf sababaa kanaa jira demand for the fuel wood jira jechuudha fadhiin gartee demandiin yookaan boba'aa mukkeen boba'aadha demand of the construction of the material ijaarsota gartee construction damiiwwan adda addaa manaan adda addaa fooqiiwwan haa ta'u wantoota adda addaatiif hogguunii fi ijaarsa mukkeen fayyadamnaa miti mukkeen sun saniif materiaalotaaf gartee construction materiaalota gartee meeshaawwan irraa materiaalota itti waajaarruuf kanaafuu expansion of the agricultural land lafti qonnaa babal'achuu irraa kan ka'e mukkeen ciranii lafa bal'achuu jiran slash and burning practice dha mukkeen gubanii yookaan gartee karaa kasalaa deebisuu fa'aa jechuudha akkasumatti gartee overgrazing lafa qonnaa haa ta'u lafa qonnaa bal'ifachuuf haa ta'u karaa kasalaa deebisuu haa ta'u gartee chaarkoolii godhuu haa ta'u akkasumatti overgrazing humnaa ol dheedicha horii irra bobbaasu forest fires ibiddi bosonaa takka tarii kaa'u kun kanneen akka gartee kaalifoorniyaa keessatti keessuun faan Itoophiyaa keessatti rakkoon fide expansion of the settlement akkasuma gartee qubsuma yookaan babal'ifannaa qubsumaa irraa kan ka'edha jechuudha overgrazing jechuun humnaa ol horii dheechisuu jechuun this is a practice of the placing of the many livestock baay'ee manii livestookota hedduu irratti gartee kan gartee irratti argamu isa kana irratti baay'inaan kan irratti hirmaatu warreen horii irratti hirmaatan warreen horii horsiisan irratti horii horsiisuu irratti hirmaataniitu baay'ee humnaa ol dachii dheechisee horii gartee lafa balleessisiisee lafti akka galaanaan dhiqamtu kan taasisu isaani on giving piece of the land jennaan jechuudha kanaaf gartee lafa kannamteef qaama lafaa san irratti horii dheechisan jechuudha these activities of these animals is strip land of the bar lafti kun gartee animaalotaan yookaan beeyladotaan akka baddu kan taasisanidha jechuudha in addition to the overgrazing humnaa ol dheechisuun pastoralist area irratti argama yookaan horii pastoralist area jechuun lafa yookaan naannoo garee horii eeggataniitti argamaa jechuudha. Peoples are increasingly covering forest lands and pastoralist land godha. Uummanni akka gaariitti covering forest lafa mukkeen gartee bosonaa haguugee argamu san laandi san garamitti deebisanii jechuudha. Tu pastoralist lafa dheedichaa deebisanii jechuudha. Warreen horii dheechifatan kun jechuudha. Lafa marga qabdu hunda lafa dheedichaa deebisanii jechuudha. Mukkeen irraa dheechisanii fixanii. This practice is expanded haalli kun kan babal'isuudha grazing land lafa dheedichaa jechuudha expensive forest land to other words through the deforestation akka gartee lafti bosona qabduu fi lafti mukkeenii fi marga bareedaa qabdu deforestation yookaan akka gartee baddu kan taasisuudha jechuudha slash clash and the burning practice kan jennuun kun ammoo peoples are involved in manni hirmaachuudha in slash muruu kakkatu yookaan
cicciruu jechuudha karaa biraatiin barniingi gubuudha practice and the clear forest land lafa gartee mukkeen akka mukkeen irraa qulqulleessuudha jechuudha mukkeen irraa qulqulleessinee gubuudha inni dardaru prepare maaliif jechuudha fooyyeessuudhaaf lafa qonnaa barbaacha yookaan mukkeen cirree irraa gubnee lafa gartee qotachuun sun haala dhiqamaa fi naannoo irratti dhiibbaa fiduudha jechuudha. This is a practice is essentially strip of the forest bare by the slashing cutting down land muruudhaan jechuudha. Digging up of all or most of the trees and other vegetation and then burning gubuudhaan gartee this place is away jennaan. Haalli kun haala gartee rakkoo guddaa naannoo teenya irratti fiduudhaa fi mukkeen murree gartee irraa gubnee lafa qonnaa barbaaduun baay'ee dhiqama irratti gumaacha guddaa godha. Slash and burn is also used to the periodically strip area of the farm lands and order to leave it is lying following the regain it is nutrient gartee akka gartee hin arkamne akka gartee regain hin taane qabeenyi yookaan gartee nutrientiin albuudonni akka gartee sooranni biqiltoota akka hin jiraanne kan godhudha. Ethiopia's slashing and burning forest is destroying large area irratti haalli gartee mukkeen ciranii gubuu kun Itoophiyaa keessatti argama. This approach is gaining farmland lafa dabalataa yookaan lafa gaining argachuudha jechuudha lafa dabalataa lafa qonnaa jechuudha. Practicing south western Itoophiyaa keessatti faa baay'inaan argamaa jechuudha haalli kun is expansion of the building up area babal'ifannaa yookaan gartee ijaarsota adda addaa manneenii haa ta'u ijaarsota adda addaa haa ta'u inni kunis gartee rakkoo kan fidu jiru jechuudha. Build ijaaruun up area tokkotti yookaan occupying by the factories and the residents of the gartee recreation society and it is Ethiopia's is expanded human population is increasingly requires to more are for housing and other survive jaabar kana keessatti Itoophiyaa keessatti baay'inaaf gartee ijaarsi adda addaatii fi babal'inni gartee eeriyaa yookaan waa itti ijaaruudhaaf wanni babal'atu jiruuf saffisaan guddachuun lakkoofsa uummataa gartee expansions of the human population dha. Lakkoofsi baay'ina uummataa increasingly saffisaan dabalu jira. Requires more area kanaafuu maal barbaadan more area tokkotti mana baay'ee haawusiidhaaf survive tajaajila baay'ee barbaadan uummanni waan taateef haalli kun Itoophiyaa keessatti rakkoo guddaa ta'ee dhufee jira. Some of the land that is covered to build up area of the forest land dha. Some of the land lafti tokko ammoo that is cover kan haguuganii argaman built up area of the forest land datti gartee area yookaan gartee lafaatti jechuudha kan gartee mukkeen buultiin ijaarsiin adda addaa itti ijaaramanii turan iddoowwan gartee forest landii ta'anitti jechuudha. Covered yookaan gartee converted to buulti jijjiiramanii jiran converted buulti jijjiiramanii jiran up area yookaan gartee iddoon bosonaan haguugamtee jirtu gara area buildingiitti jijjiiramanii jechuudha gara ijaarsaatti jechuudha. Kanaaf the mitigation measurement is mala fooyyeessuu jennaan kanaan ammoo mitigation yookaan gartee akkamitti fooyyeessina haala rakkoowwan gartee as keessatti dhufanii Itoophiyaa keessatti mukkeen ciruu fi namoonni dhiibbaa gartee qabeenya uumamaa irra godhu jiran kan mitigate akkamitti goona kan jedhu jechuudha. This following approaches have been suggested slowly down and or mitigating Ethiopia rapidly deforestation haalawwan armaan gaditti kaayame kanaan kunoo karas jala jiran kanaan fooyyeessuu dandeenya yookaan ammoo ittisuu dandeenya. Kanaaf conservation eegumsa godhuudha capacity building yookaan dandeettii buildingiidha fooyyeessuudha institution development yookaan institution development yookaan gartee dhaabbata guddinaa tokko maal godhuu qabna dhaabuudha qabna jechuudha. This approach malli kun are described below arma gaditti ibsamee jira bal'inaan. However despite ta'ullee there is having the great potential those approaches allowance are not enough. Haalli kun qofti gahaa miti ta'ullee garuu haalli kunis haa fooyyeessu malee modify wanta haa godhuu malee yookaan mitigate haa godhuu malee mitigation haa godhuu malee haalli kun enough not enough ga'a miti. More ideas nu barbaachisa needs nu barbaachisa sustained effort of the must be applying to enhancing mitigation yookaan gartee fooyyeessuutu nu barbaachisa malee haalli kun ga'a miti jechuudha. Conservation of the measurement combating deforestation including yannaan jechuudha. Haala ittisuu dandeenya haala conserve godhuu dandeenya yookaan measure godhuu dandeenya jechuudha. Combating deforestation haalawwan kanaanii cirama yookaan gartee bosonaa ittisuu dandeenya. Asii gadi kaa'amee jira.
forest dhaabuu qabna deebisnee gartee bikka mukaan duraan irraa cirre afforestiin jechuun planting trees after the every trees harvesting eega cirree booda deebisnee dhaabuudha planting afforest kan jennuun ammoo planting trees on bare of an abdicative landis lafa haarii irra dhaabuudha jechuudha haaromsuudhaan lafa gartee bikka duraanuu mukkeen irra hin jirre controlling burning practice yookaan slash and burning san gartee cicciranni gubuu san xiqqeessu qabna burning yookaan gartee controlling burning practice adeemsa kasala haa ta'u mukkeen gartee lafa bal'ifachuuf haa ta'u gartee chaarkolii dalaguudhaaf illee haa ta'u jechuudha. Kanaaf gartee practicing is agroforesting yookaan gartee lafa takka dhaabuu qabna jechuudha. Lafa rakkana deebisnee dhaabuu qabna agroforesty foresty godhuu qabna jechuudha. Kanaaf gartee using alternative source of the energy fayyadamuu qabna. Household consumption keessatti mana keessatti yogguun fayyadamnu mukkeen faariifne gartee maaliif fayyadamuu nu qabna jechuudha. Renewable resource gartee energy renewable resource kanneen akka aduudhaa kanneen akka gartee electric hydraulic poweridhaa kanneen akka windiidhaa kana faa fayyadamuu qabna. Maalirra rather than natural resource fossil fuel and wood irra jechuudha. Mukkeen gaasota boba'aa uumamaatii fi mukkeenirra haala kana fayyadamuudha qabnaa jechuudha consumption keenya mana keenyaa keessatti jechuudha. Kanaaf gartee using alternate filachuu qabna jechuudha. Kanaaf controlling over grazing maal to'achuu qabna ammaas bakka yookaan gartee xiqqeessuu qabna jechuudha. Humnaa ol horii baay'ee lafa xiqqoo irratti dheechisu jechuudha. Controlling population growth lakkoofsa baay'ina uummataa xiqqeessuu qabna yookaan to'achuu qabna jechuudha. Capacity building and institutions of the development kan jennu jira jechuudha. Yookaan dandeettii ijaarsaa fi institutionii guddinaa kan jennu jechuudha Itoophiyaa keessatti jechuudha. Here are some of the approaches of the preserving Ethiopia is a forest is through the capacity building and the institution development itu Ethiopia keessatti institution yookaan development capacity yookaan dandeettii ijaarsaa ni jiran prove it environmental education fooyyessuu qabna jechuudha haala gartee uummataaf gartee development capacity akkaataa gartee ijaarsaa haa ta'u akkaataa waa hundaa irratti gartee haala uummataaf gartee gahumsa itti kanneen beekumsa itti kanneenee fi akka isaan waa haala kanarraa if xiqqeessan deforestation irraa mukkeen ciruurraa haala itti fayyadama isaanii gartee akka barnoonsa kennuufi jechuudha barkuun proving fooyyessuu qabna education kennuufi qabna enhancing public and the awareness beekumsa kennuufi qabna uummata fooyyessuudhaan this is use manage godhuu qabna natural resource akka vegetation akkaataa itti fayyadaman uummata barsiisuu qabna developing guddisuu qabna forest related the mal commercial for the schools and the college keessatti fi haala barnoota yookaan gartee bosonaa guddisuu qabna school college haa ta'u school haa ta'u college haa ta'u university haa ta'u forestly institution guddisuu qabna dhaabbata yookaan bosonaa jechuudha forest management institution dhaabuu qabna hoggansa yookaan bosonaa irratti hundaa'ee jechuudha biqiltoota bosonaa irratti hundaa'e those is implies this is the crucial haalli kun gartee hojiirra ooluun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Supporting the garuu qabna and protecting community forestry of the applying gartee strict legal measurement heera yookaan seera baasuudhaan gartee support godhuudhaan deeggaruu godhamna qabna jechuudha community forestry mukkeen gartee baay'ee bosona gartee haala namni itti fayyadamuu irrattis mootummaanis government policy baasee namni bosona cire akkana ta'uu qaba jee seera baasuu qaba jechuudha moderating fooyyessuu qabna jechuudha existing rapidly rather than population growth irra maal godhuu qabna jechuudha saffisaan guddachuu lakkoofsa uummata jiddu moderate godhuu qabna jechuudha facilitated communities and participations in combating deforestation jennaan jechuudha facilitate godhuu qabna amma fooyyessuu qabna jechuudha practicing haala gartee namni community yookaan hawaasni gartee participate ta'uu jechuudha combating deforestation irratti haala jiru san gartee akka namni facilitate godhuu qabna jechuudha akka namni gartee combat godhuu qabna ittisuu qabna jechuudha dhoorkuu qabna jechuudha deforestation akka hin gartee namni deforestation practice irratti akka hin bobbaane mukkeen ciruu irratti jechuudha akkasumatti ammas changing the lifestyle keenya jijjiiruu qabna haala jireenya keenyaa jijjiiruu qabna maaliif mukkeen irratti hundaa'uu qabna jechuudha lafa qonnaa bicha irratti hundaa'uu qabna jechuudha karaa primary activity irraa akka gartee unity dabre keessa waliin laallette jechuudha unity shanaffaa keessatti gara secondary gara and third economic activity dee'uu qabna primary economic activity dependently in the maal jenne qonna irratti hundaa'uu overgrazing faa fishing faa is extractions of the natural environment jennee laallee jechuudha unity kana keessa unity kaan keessatti kanaaf isa san fooyyessuu qabna jechuudha lifestyle keenya jijjiiruu qabna going to the deforestation activity irraa jechuudha haala jireenya keenya jijjiiruu qabna so is a goal haalli kun gooliin kun jechuudha yookaan objectiviin kun yookaan kaayyoon kun jechuudha must be
dynamically implemented hojirra oolu qaba if we are attained country is going to goals of the defeating deforestation haala kana yoo hojirra oolchite biyyi takka defeat godhuu dandeessi mo'achuu dandeessi ciraminsa bosonaa firraa dhorkuu dandeessi for example is anti deforestation rulers baasuu qabna seera yookaan gartee anti deforestation mukkeen ciruun akkana jee seera baasuu qaba mootummaanis jechuudha law must be gartee vigorously is executed and relative agency kan qabu baay'ee isaa seera baasuu qabna. This is responsibility community if kannuu qabna yookaan itti gaafatamummaa qabaachuu qabna. If kannuu qabna with active community participation towards the conservation irratti eegumsa bosonaa irratti eegumsa godhuu irratti naannoo irratti eegumsa godhuu irratti akkasumatti gartee preservation of the countries forest resource irratti jechuudha. All over the citizens lammiileen hundinuu haala responsibility qabanii commitment if kannuudhaan irratti hojjechuu qaban kan jiru jechuudha. Water kan jennuun jechuudha. Water kan jennuun jechuudha. Ethiopia has been is a water tower jamte jirtu. Now as this water towers in the East Africa keessatti biyya bishaan qabdu jechuudha waamamte jirti jechuudha. Last 15 years waggoota 50 dabranitti jechuudha. Ethiopia is the second richest biyya qabeenya qabdudha. Afrikaa keessaa sadarkaa lammaffaa irratti argamtudha. Biyya tamitti aante jechuudha. Democratic Republic of Congo tti aante jechuudha. Droughting gartee recurring every waggaa 3 hanga 5 jidduutti takka ni argama. Some highland lakes such as lakoon haroon akka haramaa yaadha harargee zoonii keessatti argamtu leek chekkar gartee leek hakeelekuun leekaa yookaan leek leek tun yookaan lakti bishooftutti argamtutu jechuudha. Isaan disappearing baay'ee dhabaman or are non average of the disappeared. Kan average isaanii zooniin akka haramaan faanis amma dheernya kana deebiteemi kanaaf gartee dhabamuudhaa fi average isaanii amma guutummaa dhabamuutti gartee chelek kutuun lafti gartee harti chelek tu maqasii nama dhiba chelek tan jennuun tun bishooftuu keessatti argamtu tun jechuudha. Hanga disappeared sababaa maalirraa kan ka'e jechuudha. Sababaa gartee pollution yookaan faalamaa fi itti fayyadaminsa naannoo uumamaa yookaan qilleensi jijjiiramuu irraa kan ka'e haroonni kun baay'een isaanii dhabamuutti volume isaanii jechuudha. Volume isaanii ammaas akkasumatti Pretty and Ethiopians is rivers are decreasing laggeewwan Itoophiyaa volume amount yookaan hammi bishaanii gartee laggeen Itoophiyaa xiqqaachuun pollutantis like of the wage adda addaa irraa kan ka'e jechuudha. Organic waste xuraawwan garaagaraa fertilizerii nuti fayyadamnu increasing illee agartee akkasumatti gartee continent of the country of the water resources baay'een isaa xiqqaachaa dhufee jira jechuudha. Due to the rapid growth of the human populations sababa baay'ina lakkoofsa uummataa ilmi namaa baay'ee akka gaariitti dabalaa ooluuf jecha commercial growing demand for the potable waters gartee barbaachisaadha jechuudha. Ammas kanaaf bishaan qulqulluu bareedaa diimandiin bishaanii dabalaa dhufee jira jechuudha. Fadhiin bishaanii jechuudha. Kanaaf those and the other factors have led to the needs of the conservation of the management water resource of the Ethiopia dha. Isaan kun hundinuu kan armaan gadi kaaman kanatti aansuudhaan gartee faktoroonni needs wantoonni barbaachisan management eegumsaa fi gartee Itoophiyaa keessatti jechuudha. In response to this is needed to the federal government irratti gartee haala kanarratti ni jajjabeesse. Istirateejiiwwan conserve godhan kan manage godhan kan qabeenya uumamaa Itoophiyaa keessatti jechuudha. Istirateejiiwwan asii gadi kaame kana subject is all conserved ummanni hundinuu eegumsa akka godhan development of the management guddinaa fi hoggansa yookaan gartee project should including cost of the benefit yookaan protection akka godhan watershed forest dhaa fi akkasumatti gartee wetland lafa gartee jiidhinsa qabduu fi relatively care of the ecosystem sirna ikkoo irratti ummanni gartee hirmaannaa akka qabaatanii fi akka eegumsa godhaniif jechuudha. Recognize natural ecosystem adda baafachuudhaan particularly the wetland and the upstreams and forest and are fundamental for regulating godhudha jechuudha. Ammas gartee recognize godhu natural ecosystem sirna ikkoodha jechuudha. Particularly wetland lafa jiidhinsa qabdu and the upstreams of the forest is fundamentally for regulating godhudha. Waters quality akka jiraatuuf quantity qulqullinaa fi baay'inni bishaanii akka jiraatuuf gartee eegumsa godhudha. Akkasumas rehabilitations and the protections eegumsa godhudha. Into the constructions development hidha adda addaa ijaarudha. Management of the water resource eegumsa yookaan manage godhuudhaaf hoggansa bishaaniitiif jechuudha. Itoophiyaa irratti ni jajjabeessa kanaas haalli mootummaa jechuudha. Ensuring that is the controlling fooyyeessuudha yookaan gartee control environment health hazard yookaan gartee haala badinsa yookaan hazard hammeenya naannoodhaa gartee maal godhu control godhudha. Naannoon akka hin banne jechuudha. Necessarily to conditions of the designs is constitutions use of the damii adda addaa irrigation system adda addaa ijaaruudhaan gartee naannoowwan gartee akka gartee dhiqamanii hin banne godhudha. Ensuring amma that is any purpose of the introductions of exotic gartee
exotic species qaamota alaa jechuudha bara introduction ni godha jechuudha ni fide yookaan ni fide ni galcha mootummaan biyya keessatti water ecosystem subject akka qorataniif jechuudha bishaan ecosystemiidhaa fi bishaan sirna eco keessatti jiran detail study akka godhatan environmental impact assessably dhiibbaa wantoota qaama gartee environment irratti wantoota dhiibbaa fidan qaamonni alaa gartee kan beekumsa qaban akka dhufanii qorannoo goggoran ni jajjabeessa akkasumatti promote ni guddisa the protections eegumsa ni godha interference between the water bodies gartee fadhiiwwan yookaan interferaansii yookaan gartee jidduu qaamota bishaaniitii fi lafaa jidduu jiru for example lake shores akkasumatti lake shares qarqarawwan harawwanii jechuudha rivers banki laggeewwan gurguddoo jechuudha akkasumatti wetland lafa kanarratti gartee protectionin eegumsi akka jiraatu ni godha kanaaf involves to water resource irratti akka hirmaachisu users and the particularly women fan akkasumatti dubartoonni fi gartee warreen horii horsiisan jechuudha henders of the local planting akka isaan gartee akkamtaan involve akka ta'an water resource irratti akka baay'een isaanii akkatti water resource irratti akka hirmaatan designing of the akkasumatti designing and the following up of the water policy akka ba'uuf imaammata adda addaa poolisii adda addaa baasuu gartee haala bishaanii akkana godhuu qabna jechuudha mootummaan programs fooyya'insa adda addaa fiduu projectiiwwan adda addaa ijaaruu order to the promoting those activity without the affecting of the ecological balance yookaan sirna eco zooniif hin miine projectii adda addaa eegumsaaf ijaaruu akkasumatti recycling waste xuraawwan adda addaa deebisnee fayyadamuu recycle deebisnee fayyadamuu jira when they found in the safe of the health and the environment garte akka naannoo irratti safe godhuudhaaf health fayyaa fi naannoo teenya eeguudhaaf xuraawwan garagaraa garte meeshaawwan caban hunda deebisnee fayyadamuu jechuudha promoting ammas guddisuu qabna jechuudha the extent of the possibly viable measurement of the party garte artificially richiiwwan adda addaa artificial richiiwwan wantoota khalaqa adda addaa jechuudha kanneen akka ground and the surface water resource eeguudhaaf garte groundidhaa fi bishaan lafa jalaatii fi bishaan lafa gubbaa eeguudhaaf garte artificial adda addaa damiiwwan adda addaa ijaaruu qabna jechuudha hidha adda addaa promoting effectively water management fooyyessuu qabna yookaan management hoggansa gartee maali jechuudha bishaanii teknika adda addaa and the form of the level yookaan adda addaa for the improving fooyyessuu qabna akkasumatti gartee performance of the medium large scale irrigation akka jiraatu yookaan haala jiddugaleessa ta'een haalli gartee jallisiidhaa akka jiraatu godhuu qaba ammas is proved technical adda addaa fayyadamuu qaba credit yookaan liqiiwwan adda addaa kan deeggaran proved sektoroota bishaan qabeenyaa kan deeggaran developing activity gartee guddina gochaa yookaan biyya takkaa kan deeggaran liqaallee biyya alaatti galchee deeggarumsa guddaa deeggarsa guddaa godhaa jechuudha mootummaan jechuudha the Ethiopians a green legacy movement kan jawutu jira Itoophiyaa keessatti the green legacy of the Ethiopian movement yookaan gartee the ashaaraa magariisa kan jennu jechuudha bakka ashaaraa magariisa gumaacha ashaaraa magariisa kan Dr. Abiy Ahmediin dhiyeenya kana eegalame san jechuudha Itoophiyaa keessatti jechuudha green legacy kan jennu jechuudha Ganaaf the Green Legacy is initiative the party of the government planning launched kan bara 2019 by the Ethiopian Prime Minister in eegalame aimed kaayyoon isaa trees planting mukkeen dhaabuudha campaigning the crop and the effect of the climate change yookaan deforestation xiqqeessuudhaaf faalaminsa yookaan change jijjiirama qilleensaa to'achuudhaaf jecha Dr. Abiy Ahmediin kan dhaabame jechuudha Green Legacy the Green Legacy movement yookaan Green Legacy movement sochiin Green Legacy dha kun encompassed the agroforestry dha yookaan deebisnee dhaabuudha jechuudha agroforestry mukkeen gartee forestry deebisnee dhaabuudha forest sector development guddisuu qabna akkasumatti gartee greening magariisa godhuu qabna and the renewability of the urban area keessaafuu gartee urban area tti naannoowwan magaalaatti and the integrated water and the soil resource akkasumatti gartee biyyee fi soil resource akka manage ta'an yookaan bishaanii fi biyyeenis akka gartee hin dhiqamneef jechuudha maaliif jechuudha kanaaf it has plant to plan to planting gartee biliyoona 20 seeding is cross of the country biyyata dhaabamee jira jechuudha bara 2020 hanga 23 jidduutti following is the plantations programs is a post of the planning creation such as watering akkasumatti weeding and the replacement of the planting biqiltoota bikka deebisuudha biqiltoota bada wheeling to the carried out of the enhancing fooyyessuudha seeding of the survival rate itti fayyadama yookaan gartee biqiltoota irratti jiru kan xiqqaate baay'ee fooyyessuudhaan jaamee green legacy Itoophiyaa
Dr. Abiy Ahmedin kan kaayamedha. This will not only contribute toward the country of the long term society yeroo dheeraadhaaf gartee haalli itti fayyadama lammiilee akka turuuf jechuudha. Haalli kun this will not only contribute gumaacha hin godhu jechuudha. Toward the country long term socialidhaaf jechuudha. Hawaasa yeroo dheeraatiif socio economic dhaaf environmental development goalidhaaf but only also toward the meeting ni guuta and the international commitment such as Paris climate agreement jaamee bara 2030 agenda sustainability development irratti kan lafa kaayame san ni guuta jechuudha. في akkasumatti gartee Afrikaan ajandaa kan jennuun bara 2060 san guutaa jechuudha. Ulaagaa isaan lafa kaayyan tan waan taateef jechuudha. Kanaaf the efforts of the ground the guided by the strategic document such as the climate realizing greenhouse economics yookaan gartee maal jechuudha greenhouse yookaan climate rise of green economy kan jennuun jechuudha. Strategy is a 10-year national gartee forest sector development progresses of the and the bamboo development strategy actions in the plan jaamee kan lafa kaamee jira jechuudha. Guided strategy nu argisiisa jechuudha. Dokumentii lafa kaamee jira jechuudha. Such as climate yookaan gartee haala gartee realize green economy jechuudhaan kan lafa kaamee waggaawwan 10f isa san guutuudhaaf haalli kun kan gartee baay'ee irratti hirmaatanii jechuudha Itoophiyaa keessatti jechuudha. This progress is the strategies haalli kun gartee is aligned is with global goalidha. Goaliiwwan yookaan addunyaa the proved kan fooyyessuudha. Guidance is Ethiopian afforestation Ethiopian deebistee biqiltoota dhaabuudhaaf gartee restorations akkasumatti gartee restoration jiraachuudhaaf urban greening magaalaawwan gartee magariisa akka ta'an forest protection gartee biqiltoonni akka eegaman sustainable use of the forest resource haala itti fufinsa qabuun namni akka qabeenya uumamaatti fayyadamu godhuun this is overall green legacy of the movement goaliidha qaba jechuudha. Green legacy Dr. Abiy Ahmed aimiin isaa kunoo kana qabachuu qabda jechuudha. Kana asii gadi kana kaayyoon what is the aims of the objective and the akkasumatti gartee aims of the improve of the Dr. Abiy Ahmed that is participated in the green legacy. What is the goal? Yoo sinje isa kana kalafa keessaa fi sin jechuudha. Goal isa to curb of the effect of the climate change and the deforestation irra kan jiru jechuudha. To'achuudhaaf qilleensa jijjiirama yookaan gartee jijjiirama qilleensaatii fi deforestation cirama bosonaa to'achuudhaaf it is intensive climate smart of agricultural increasing protection yookaan akka jiraatuuf qilleensi bareedaan akka jiraatuu fi qonniti gaariin akka jiraatuu fi increasing productivity oomishni akka dabalu gochuudhaaf akkasumatti improving food security sooranni akka dabalu yookaan gartee nyaanni akka bal'atu godhuudhaaf improving environmental related to the conflict akka walitti hin jirre walitti bu'iinsi naannoo keessatti akka furamu gochuudhaaf to battle gartee desertification and soil erosion gartee ciramis desertification gammoojjummaa fi dhiqamni biyyee akka xiqqaatu gochuudhaaf akkasumatti to building climate realize to the green economy godhee argamsiisuudhaaf qilleensa realize qilleensa magariisa economy magariisa ija gartee ija nama hawwatuu fi baay'ee bareedaa ta'e akka gartee qilleensi gaariin jiraatu gochuudhaaf akkasumatti to ensuring fooyyessuudhaaf gender equality walqixxummaan gartee dhiiraa fi dubaraa gartee walqixxummaan akka jiraatu gochuu jechuudha. Amma laala suuraa kanarratti akka gartuu jechuudha. Dubartoonnis ni jiru, dhiirottis ni jirtu jechuudha. Kanaafuu namni hogguu kanatti haala walqixxaatiin participate to the gartee nature of the conservation of the environment walqixa hirmaachuun akka jiraatuuf naannoo uumamaa irratti haala kana lafa kaayee jira jechuudha. Questionii kana asumarraa questionii sassalphaadha jechuudha. Akkasumatti planting trees, replacing trees, deforestation refers to the reforestation haala kana gartee planting trees is true or false jechuudhaan deebisi jaa kana gartee waan sassalphaadha. Kana asirraa kitaaba understand goonaan hubachuun dalaguun naman dhibu waan taateef tana asumarraa laala bira kutaadha. Kanaaf paartiin itti aanu unity saddeettaffaarratti hanga walitti deebinu kanaaf paartuma tokkoon xumurree jirra. I love you suniin jaaladhaa barattoota kiyya nagaannaaf tura. I love you. Thank you.